oduun Israa'el Somalilandeef beekamtii kennuu ishee dhaga'ame osoo torbaniin guutiin iccitiin biraam kan caalaatti sodaachisaa fi naasisaa ta'e tokko saaxilamee jira. Kun oduu laayyoo miti, kun kaartaa waraanaa haaraa Israa'el naannoo kanarratti baafatteedha. Israa'el Somalilandeef beekamtii kennuun ishee tarkaanfii jalqabaa qofa. Tarkaanfii lammaffaa kan amma minjaalaam neetaanaa irra jiru kibba Yemen akka biyyaam of dandeesseetti beekamtii kennuudha. Huutiin Yemen shira kana bira ga'uun dhaadatee jira. Hoogganaan isaanii Abdul Malik al-Huutiin Somalilandeef kibba Yemen yoo Israa'el wajjin hiriiran nuti akka diinaatti isaan ilaallaa ni aleellaa jechuun akeekkachiisee jira. Iccitii Babal'ina Somaliland hanga Yamanitti diriirfamaa jiru kan Gaanfa Afriikaa fi Galaana Diimaa raasaa jiru qabannee jirra. Waggoota dhibbaaf biyyoonni lixaa keessattuu Ameerikaan humna qabaachuuf maallaqa biiliyoonaan lakkaa'amu baasuu qabda jechuun amanuu turan. Taankii qaalii, xiyyaara qaalii fi misaa'ela qaalii bitachuun mallattoo jabinaa ture. Garuu har'a Chaayinaan seera kana tarsaastee boolla seenaatti gatuuf qophooftee jirti. Gabaasni haaraan biyya akka saaxiluutti Chaayinaan meeshaa waraanaa haaraa kan gatiin isaa rakasaa gareewwan Huutii fi Hizbullaan haala salphaan hidhachuu danda'an ifoomsuun ishee addunyaa raasee jira. Iccitii meeshaa kanaaf dhiibbaa isaas bal'inaan qabannee jirra. Jeneraalonni Israa'el kanneen nuti hin mo'amnu teeknooloojii hunda caaluu qabna jedhanii dhaadatan har'a waraqaa tokko minjaalarra kaanii ija dhiphinaatiin wal ilaalaa jiru. Yeroo ammaa kana Iraan Misaa'ela baalaastikii 2,000 ol kanneen dhukaafamuuf buufata dhukaasaa irratti hidhamanii jiran ol baasee jirti. Nutis bal'ina isaa qindeeffannee dhiyaannee jirra. Turtiin keessan haga xumuraatti nu faana ta'u. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraatiin. Yooyyaam ashamaar kafuuni kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumuraam qophii keenyaatti turtii gaarii. Har'a ija addunyaa gara Gaanfa Afriikaa fi Galaana Diimaatti gadi xiyyeeffatee ilaalaa jira. Oduun Israa'el Somalilandeef beekamtii kennuu ishee dhaga'ame osoo torbaniin guutiin iccitii biraam kan caalaatti sodaachisaa fi naasisaa ta'e tokko gaazexaa Israa'el Maaleef irratti saaxilamee jira. Kun oduu laayyoo miti, kun kaartaa waraanaa haaraa Israa'el naannoo kanarratti baafatteedha. Xiinxalaan siyaasaa Libaanos Dr. Muhammad Haziman dhimma kana gadi fageenyaan yeroo ibsu Israa'el taphaa xixiqqoo taphachaa hin jirtu, isheen tarsiimoo diimaa hojiirra oolchaa jirti jedha. Tarsiimoon kun Baabal Mandeb yookaan karra Galaana Diimaa To'achuu qofa osoo hin taane Israa'el gudditti yookaan Giriitar Israa'el ijaaruuf shira xaxameedha. Waggoota lamaan darban keessatti Israa'el dhiphina seenaa keessatti argitee hin beekne keessa galtee turte. Waraanni Xuufaanaa Al-Aqsaa eegalame. Huutiin Yemen Galaana Diimaa cufanii dooniiwwan Israa'el akka hin dabarre yeroo dhorkan Israa'el hudhamtee turte. Dinagdeen ishee miidhame, karaan ba'iinsaa jalaa cufame. Yeroo sanatti jeneraalonni Tel Aviv waan tokko hubatan. Nuti lafa kanatti marfamnee jirra. Kanaafuu kiyyoo kana cabsuuf nutis diina keenya Huutii marsuu qabna jedhanii murteessan. Asirratti maqaan Somaliland FM Yemen kibbaa dhufa. Gabaasni maariif akka saaxileetti Israa'el Somalilandeef beekamtii kennuun ishee tarkaanfii jalqabaa qofa. Tarkaanfiin lammaffaa kan amma minjaalaam neetaanaa irra jiru kibba Yemen akka biyya of dandeesseetti beekamtii kennuudha. Meeyyaadaam Yemen bakka lamatti hiramtee jirti. Kaaba Yemen yookaan sanaa kan bulchu Huutiin diina Israa'elidha. Kibba Yemen adan kan bulchu ammoo gareen STC jedhama. Gareen kibbaa kun kan Imaaratii Arabaatiin deeggaramu Huutii wajjin diinadha. Israa'el amma maal jechaa jirti? Yoo kibba Yemen biyya of dandeesse taate nuti isheef beekamtii ni kennina, isheenis nuuf beekamtii kenniti. Sana booda Somaliland fi kibba Yemen gidduutti riqicha ijaarrannaa jetti. Tarsiimoon kun afaan waraanaatiin Inser Movement jedhama. Mee teessuma lafaa haa ilaallu. Gama Afrikaatiin Somaliland hargeessaan jirti. Gama Eeshiyaatiin immoo kibba Yemen adantu jira. Gidduun isaanii galaana.
Israa'el gamaa fi gamanam lafaam hiriyaam yoo qabaattim Huutiin kaaba Yemen jiru sun iddootti qabamam. Israa'el dooniiwwan waraanaa ishee xiyyaarota ishee fi raadarii ishee Somaliland fi kibba Yemen irratti dhaabdee Huutii fi Iraaniin hudhuu barbaaddi. Kun madaallii humnaa naannoo sanaa guutummaatti garagalchuuf jira. Seenaa keessatti koloneeffattoonni Ingilizii fi Faransaay biyyoota gurguddaa dadhabsiisuuf tooftaa divide and rule yookaan qoqqoodii bulchiim jedhuun fayyadamu turan. Israa'el har'a tooftaa sana deebistee jirti. Somaaliyaa bakka lamatti hirtee Somaliland baastee Yemen bakka lamatti hiruun kibba Yemen baasuuf jirti. Biyyoonni kunniin yoo hiramanii fi wal lolan Israa'el gidduu seentee gooftaa taati. Garuu dhimmi kun hosii qofa miti. As keessaa shiraa biyyoota Arabaa gurguddaa dadhabsiisutu jira. Isaanis Saudi Arabiyaa fi Masriidha. Masriin Galaana Diimaa galii guddaa yookaan kaanaalii Suez argatti. Yoo Israa'el karra galaana kana Babal'ina to'atte Masriin sarara ishee Israa'eliif kenniti jechuudha. Saudiin ammoo Yemen ollaa isheeti. Yoo kibbi Yemen biyya Israa'el waliin kan hiriirtu taate Saudiin dhiibbaa jala galti. Kanaafuu Israa'el tarkaanfii kanaan diinota ishee Huutii qofa osoo hin taane hiriyoota ishee Masrii fi Saudii illee harka ishee jala galchuuf karoorfatteetti. Isaan dadhabsiisuu barbaaddi. Maddoonni kibba Yemen keessa jiran nuti beekamtii Israa'el ni barbaannam jechuun iccitiin dubbatu. Isaan Somalilandin akka fakkeenyaatti ilaalu. Yoo Somaliland milkaa'eef nutis boruu biyya taanaam jedhanii abjootu. Israa'el abjoo kana fayyadamuun naannoo Babal'ina sanaam haroo Israa'el gochuuf qophooftee jirti. Huutiin Yemen shira kana beekee jira. Hoogganaan isaanii Abdul Malik al-Huutiin Somaliland fi kibba Yemen yoo Israa'el wajjin hiriiran nuti akka diinaatti isaan ilaallaa ni aleellaa jechuun akeekkachiisee jira. Walumaa galatti wanti Har'a Gaanfa Afriikaa fi Galaana Diimaa irratti ta'aa jiru waldhabdee daangaa qofa miti. Kun waraana teessuma lafaa isa dhumaati. Israa'el kellaa ishee guddifachaa jirti. Biyyoota naannoo sanaa immoo qoqqooddee harka ishee jalaa galfachuuf tarsiimoo diimaa diriirsitee jirti. Har'a hargeessaan beekamtii argattee jirti. Boruu addaan argachuu dandeessi. Garuu morkiin kun nagaa fidamuun Gaanfa Afriikaa fi baha giddu galeessaa irra dirree waraanaa bara baraatti jijjiiraam gaaffii jedhuun deebisaam addunyaan hawwiin eegaa jira. Har'a qilleensi Gaanfa Afriikaa keessattuu naannoon galaanaa Adanee fi ulaa Babal'ina shakkii fi sodaadhaan guutamee jira. Osoo addunyaan gaa'ila dippiloomaasii Israa'el fi Somaliland gidduutti uumamee irratti xiyyeeffattu pireezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud gabaasaam argadheera jechuun iccitii suukkanneessaa tokko saaxilee jira. Iccitiin kunis Somaliland beekamtii Israa'el irraa argachuuf jecha ulaagaa sadii kan lafee dugdaa birmadummaa Afriikaa cabsan fudhachuu isheeti. Ulaagaan kunniin salphaa miti. Tokkoffaan uummata Falastiin kanneen gazaarraa buqqifaman simachuun, lammaffaan Israa'el hargeessaa fi qarqara galaanaa irratti buufata waraanaa akka ijaarrattu eeyyamuun, sadaffaan ammoo waliigaltee Abiraam mallatteessuudhaan. Meeyaadaam biyya Afriikaa tokko uummata Falastiin biyya isaanirraa buqqifaman simachuuf waliigaltii. Kun seenaa keessatti yakka sanyii balleessuu deeggaruu ta'ee galmaam. Oduun kun hargeessaa yeroo ga'u mootummaan Somaliland ifachuun ministeera dhimma Somaliland waltajjii miidiyaa irratti beem dansuu guddaadhaan deebii kennee jira. Pireezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud irratti kijiba facaasaa jira. Itti uummata Falastiin gurguruun akkasumas buufata waraanaa Israa'el lafa keenya irratti ijaaruuf waliin galleem jedha. Ministeera dhimma Somaliland isaan hariiroon Israa'el waliin kun dippiloomaasii qulqulluu qofa ta'uu isaa fi dantaa siyaasaa qofa akka qabu ibsan. Garuu ogeeyyiin siyaasaa fi xiinxaltoonni idil addunyaa shakkii guddaa qabu. Sababiin isaa Israa'el yeroo hundaa waan tokko kennitee waan tokko fudhatti malee tola beekamtii biyyummaa hin kennitu jedhamee waan amanamuuf. Wanti hunda caalaa nama dhibuuf dhiphina uumuu ammoo akeekkachiisaa ministeerri odeeffannoo Somaaliyaa Daawudaawis kennedha. Inni yoo Israa'el hargeessaa keessa seentee naannoon kun harkisaa shororkeessitootaa ta'a jedha. Al-Shabaab fi ISIS gareewwan waraanaa waggootaaf Somaaliyaa lolaa turan amma sababa haaraa argatu. Lafti Islaamaa weeraramteetti Israa'el gubbaa keenya irra qubatteetti jechuun uummata kakaasuun Gaanfa Afriikaa gara dirree waraanaatti jijjiiruu danda'u. Waggoota dhibbaaf biyyoonni lixaam keessattuu Ameerikaan
humna qabaachuuf maallaqa biiloonaan baasuu qabdaam jedhanii amanuu turan. Baankii qaaleem xiyyaara qaalii fi misaa'ila qaalee bitachuun mallattoo jabinaa ture. Garuu har'a Chaayinaan seera kana tarsaastee boolla seenaatti gatuuf qophoofteetti. Gabaasni haaraan beem akka saaxilutti Chaayinaan meeshaa waraanaa haaraa kan haayipaarsoonikiin saffisaa sagalee olii barrisu garuu gatiin isaa immoo rakasatee uumtee jirti. Iccitiin kun qawwee qofa miti. Kun waraana dinagdee isa dhumaati. Ameerikaan misaa'ila tokko kuffisuuf doolaara miliyoona 15 baasti. Chaayinaan ammoo misaa'ila sana oomishuuf doolaara 100,000 gadi baasti. Kun madaallii waraanaa addunyaa guutummaatti garagalchuuf jira. Misaa'illi haaraa Chaayinaan oomishtee addunyaa afaan qabachiifte kun YKG 1000 jedhama. Innam dachaa saffisaa sagalee torbaadhaan qilleensa keessa barriisa. Fageenya kiiloomeetira 1,300 ol deemuu danda'a. Garuu wanta addunyaan asisee saffisa isaa miti. Iccitii oomisha isaati. Chaayinaan misaa'ila kanaa kan hojjette sibiila qaalirraa osoo hin taane wantoota siviilii kanneen akka simmintoo fi konkiriitii fayyadamteeti. Misaa'illi kun misaa'ila simmintoon uwwifamaa jedhamee moggaafamee jira. Simmintoon kun ho'a qilleensaa dandamachuu danda'a. Asiin isaa immoo zeeroodha. Kanaafuu gatiin misaa'ilaa tokko doolaara 100,000 gadidha. Faallaa kanaatiin Ameerikaan misaa'ila kana kuffisuuf sirna ittisaa tiyaad yookaan paatiriyoot fayyadamuu qabdi. Gatiin isaanii ammoo misaa'ila tokko kuffisuuf doolaara miliyoona 4 hanga 15dha. Kanaaf yeroo herregnu Chaayinaan doolaara 100,000 isaan rukutti. Isaan ammoo of eeguuf miliyoona baasu. Kun waraana qawwee qofa miti. Dinagdee diinaa kasaaraaf kaadhimuudha. Seenaa waraanaa keessatti jirama akkanaa takka arginee beeknu. Bara waraanaa addunyaa lammaffaa Jarmanii fi Raashiyaan taankiiwwan baay'isanii oomishuun injifannoo argatan. Bara waraanaa qabbanaawaa Ameerikaan teeknooloojii qaalii fayyadamtee Raashiyaa dadhabsiiste. Garuu Chaayinaan baay'inaa fi itti rakasaa walitti maktee dhufteetti. Tarsiimoon kun waraana waliin ginne jedhama. Chaayinaan misaa'ila rakasaa kanaa 10,000 yoo roobsite sirna ittisaa Ameerikaa kan qaalii ta'e sun dhumarratti ni dadhaba. Rasaasni jalaa dhumaa yookiin maallaqni jalaa dhumaa. Kun waanuma Yuukireen keessatti ta'e fakkaata. Raashiyaan diroonii shaayid kan gatiin isaa doolaara 20,000 ta'e fayyadamte. Yuukireen akka misaa'ila paatiriyoot kan miliyoonaan bitamu ka deebistuu dirqisiiste. Chaayinaan muuxannoo kana fudhattee sadarkaa addunyaatti oomishatti jijjiirtee jirti. Wanti hunda caalaa sodaachisaan ammoo yoo Chaayinaan meeshaa kana gurguruu eegaltee maaltu uumamaa? Misaa'illi kun teeknooloojii faayidaa dachaa fayyadamaa jechuunis chiipii fi meeshaalee elektirooniksii kanneen manneen jireenyaa fi motora keessatti argaman irraa hojjetama. Kanaafuu biyyoonni hiyyeeyyiin gareewwan hidhatan akka Huutii fi Hizbullaan salphaatti bitachuu danda'u. Mee yaadaam Huutiin Yemen misaa'ila haayipaarsooniikii kan gatiin isaa rakkasaa yoo argate dooniiwwan waraanaa Ameerikaa kanneen doolaara biiloonaan ijaaraman sun galaanarra dhaabbachuu danda'u. Lakiin misaa'illi kun jijjiiraa tabaadha. Dooniin Ameerikaa inni guddaan sun har'a targeettii yookaan kaayyoo salphaa ta'uuf deema. Chaayinaan har'a qawwee qofa osoo hin taane filosoofii waraanaa haaraa uumtee jirti. Innis ani si ajjeesuuf gatii qaalii baasuu hin qabu, si kasaarsuun qofti gaadhaa kan jedhudha. Ameerikaan teeknooloojii qaalii xiyyaara F-35 fi dooniiwwan gurguddaa qabdi ta'a. Garuu Chaayinaan warshaa ishee banattee misaa'ila simmintoon uffateen 10,000 oomishaa jirti. Yeroo waraanni ka'u ku'aalitii moo kuwaantitii qulqullina moo baay'inatu injifata. Seenaan akka agarsiisutti yeroo baay'ee humni baay'inaan dhufu ni mo'ata. Har'a Beijing keessatti jeneraalonni Chaayinaa herrega kanaa hojjetanii jiru. Addunyaan ammoo simmintoon akkamitti doonii niwukileeraa kuffisaa jechuun ajaa'ibsiifannaa fi sodaadhaan eegaa jirti. Jeneraalonni Israa'el nuti mo'amnu teeknooloojii hunda caaluu qabna jedhanii dhaadatan. Waraqaa tokko minjaalarra kaanii jedhibbinaatiin wal ilaalaa jiru. Ergaan gabaasichaa dafee dugdaa istiraatejii ittisaa Israa'el kan caccabsudha. Mee waraana waxabaj 2025 sanaa dubatti deebinee haa ilaallu. Yeroo sanatti Iraan misaa'ila baalaastikii 500 ol gara Israa'elitti dhukaasee jirti. Israa'elii fi Ameerikaan harkaa wal qabatanii misaa'ilota kanaa qilleensa keessatti kuffisaniiru jedhanii addunyaatti labsan. Uummanni Israa'el ni ililchee teeknooloojiin keenya nu baraareera jedhan. Garuu dhugaan lafa jiru faallaa kanaatiin. Gabaasni basaasaa har'a akka mul'isutti
injifannoon sun saaraa tarsiimoom of keessaa qaba. Kunis Israa'el Misaa'ela Iraan tokko kuffisuuf Misaa'ela ittisaa gatiin isaa $2 miliyoona 2 yookaan 3 ta'u 2 dhukaasuu qabdi. Waraana guyyaa 12 sana keessatti Israa'el kuusaa Misaa'ela ishee Har'aa fi David Sling fixattee ulfaafteetti. Israa'el waxabajii darbee warshaalee Misaa'ela Iraan gubneerra isaan dadhabaniiru jettee yaadde. Kun dogoggora basaasaa isa guddaa ta'ee jira. Gabaasni akka saaxiluutti Iraan hin dadhabne haala isaatiin Iraan teeknooloojii oomishaa ishee saffisiisuun waggaatti Misaa'ela baalaastikii 3,000 oomishuuf qophii xumurteetti. Israa'el Misaa'ela ittisaa oomishuuf ji'oota itti fudhata. Iraan garuu guyyaa guyyaan warshaa keessaa yaasti. Yeroo ammaa kana Iraan Misaa'ela baalaastikii 2,000 ol kanneen dhukaa'uuf qophaa'an qabdi. Sadarkaa waraanaa duraa wajjin wal qixaadha. Kana jechuun haleellaan Israa'el waa tokkollee hin finne. Gama biraatiin ammoo Iraan holqa lafa jalaa keessaa baatee Misaa'ela 10,000 toltee sa'aatii dhumaa eegaa jirti. Ogeeyyiin waraanaa Israa'el yoo waraanni haaraan keem nuti of eeguuf qophii miti jedhanii tamanu. Madaalliin humna ba'aa giddu galeessaa guutummaatti gargaluu isaa agarsiisa. Israa'el teeknooloojii qabdi, Iraan ammoo baay'ina qabdi. Seenaa waraanaa keessatti yeroo baay'inni mataan isaa qulqullinadha jedhama. Har'a Tel Aviv dhiphinaan guutamtee tuufaanaan isa dhumaa eegaa jirti. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaa har'aaf qabannee dhiyaannee asuma irratti goolama. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.